እንኳን አደረሳችሁ። ሰላም ለእናንተ ይሁን። 2014 እንኳን አደረሳችሁ እላችኋለሁ። ለእንሳቱቤ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። እንኳን አደረሳችሁ። ደግሜ ዛሬ እንግዲህ የሆነ ነገር እናያለን። ሰላም ነገን ነገረ ጫሉን ነገዋቀዩ እንዱማ ከሰኒ ፋታኡ ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ሰላም ለእናንተ ይሁን። እንኳን አደረሳችሁ እላችኋለሁ። በገነጋኒ ኩመለማፍ ኩዳፍሪቲ ነጋን ተርካን ፈተኒኒስ ኒንጀዳ ጎፍታ ሰመደነጋ ኬኛቴ በረበራና አልፋቱ Leensaatu beedha ani leensaadha egaa guyyaa har'aammoo akkuma beekamu jechuudha appilikeetii tokko fayyadamu isa kana intini jechuu barbaadeeni kanadhaafi appilikeetonni nuyi har'a fayyadamu barbaannu kan viidiyoo ittiin hojjennu akkasumas immoo yerootti WhatsApp irratti copy godhanii bakka dogoggorri jiru sirreessuu fi kan kana fakkaatan jechuudha keessumayyuu online church irratti waldoota online irratti jechuudha jalatti barreessuu fi akkasuma akkas waan tokko yeroo nama rakkisu jira ammas jechuudha amma fakkeenyaaf barreeffamni tokko amma barreeffamni kun dogoggora qabaate jechuudha barreeffama kana akkamitti fuunee sirreessuu dandeenya kan jedhu iddoo dogoggora isaati akkamitti sirreessuu dandeenya kan jedhu isin argisiisa jechuudha fakkeenyaatti isinii kaasemalee barreeffamni kun dogoggora qaba isiniin jechuu komiti fakkeenyaaf waldaan kun cufamee jira iddoo waldaan kun yaa abbaa keenya waaqarra kan jiraatu iddoo jedhutti amma fakkeenyaaf fotos kun dogoggora ta'e yookaan iddoo kanarratti barreeffama qubee dogoggorree argamne isa kana gana diinee sirreessuurra achu isuma kana fuunee iddoo dogoggora ishee qofa sirreessinee darbuudhaaf kan nu fayyadu jechuudha akkasumas immoo akkamittiin akka editii gochuu dandeenyu suurota akkasii jechuudha suurota akkasii akkamitti editii gochuu akka dandeenyu fi kan kana fakkaatan waliin ilaalla jechuudha turtiin keessan ana waliin haa ta'u baga geessanii hunkaan aderesaachuu ولتي شيء أسراراتي هم كان الرشاة شلالو دقمة لسلام لهون لنا يلالو بترفين قتلالين مجمرة كان في أكم تكني وجدت مودن دو جتشورا example amma fakkeenyaaf jechuudha WhatsApp irra yeroo kaanu WhatsApp irratti iddoo dogoggora intini yeroo sirreessuu barbaannu jechuudha akkuma amma isin argisiise fi asimmoo suura yeroo edit goonu suura edit fakkeenyaaf suura kana edit gochuudhaaf akka kanaatti irratti barreessuudhaaf yookaan immoo warran kana fakkaatan jechuudha walitti qabnee hidhuudhaaf jechuudha barreeffamoota garaagaraallee akka kanaatti kan barreessuu danda'anillee jechuudha appilikeetota mataa isaanii ta'anii fi akkasumas wantoota adda addaa nu barbaachisa jechuudha kanaadhaaf isa kanammoo walitti qabnesti hamma danda'ame daddafee isinitti argisiisuun fedhaa jechuudha isa dursaa maanni kallattii kamiiniyyuu jechuudha kallattii kamiiniyyuu fakkeenyaaf jechuudha namni tokko yookaan obboleettiin tokko jechuudha as gidduudha appilikeetii maal gochuu barbaadde viidiyoo hojjechuudha fakkeenyaaf viidiyoodeen kun ittiin hojjetamu garaagariidha kun kan ittiin hojjetame fakkeenyaaf appilikeetii biraadha jechuudha akkasuma kuni kan itti isa kanamti jira bannaata jechuun appilikeetota adda addaatu jira jechuudha kan viidiyoo ittiin hojjetamu jechuudha maqaa isaa isinitti mu'uun baay'illee amma kun appilikeetii gabaabduu taatiin hojjette jechuudha zooniin kun garuu baay'ee nama fayyaddi suurallee bakka jijjiiruudhaaf kan fayyadudha danuu jechuudha baay'ee isin fayyaddi jechuudha to argattanii garuu baay'ee shortiidha kan isheen hojjechuu jechuudha as keessa ooluun garuu baay'ee natti hin tolu ani hin jaalladhu takkuma takkaantiin iddoo suura editii kan godhu qabdes kana baay'ee isheen hin jaalladha
ishee sana gochuudhaaf nan gala yeroo tokko darbee jechuudha. Fakkeenya ishee kana yoo asumaanii isinitti argisiise ton amma suura tokko fuudhee edit gochuu barbaades keessaa jechuudha. Suura ayyee edit godhee ilaalu laata. Example kun akkasitiin jijjiira jechuudha. Bakka jijjiiruu hin danda'a. Kanaaf ni fayyaddi jechuudha. Appilikeetiin suni garuu baay'ee hin qabdu, iddoo bareedaa baay'ee hin qabdu. As kun baay'ee bareedduudha. Isiniin jedha. Kana booddee seef ishee kanaan godhachuu dandeessu. Ishee kanaan seef godhachuu dandeessu jechuudha. Tan amma akkas godhe seef ta'e bakka kanuma jechuudha. Tokko asumarraan iyyuu isa kana argattani jechuudha. Inni kan biraa WhatsApp keessa gallee WhatsAppis ta'e Facebookas ta'e Telegiraamas ta'e eessarratti iyyuu barreessuudhaaf Messenger irrattis yoo ta'e barreeffama tokko barreessitanii deebistanii ilaaluudhaaf jechuudha. Fakkeenyaaf amma intini kanatu dogoggora qabaa inni ishee kana lakkoofsa kanatu dogoggora qabaa jennu fakkeenyaan isinii fudhadha. Akkas gootu gadi xuuxu gaafa tuqxan akka kanaatti samaayyaawwi isinii laata. Barreeffama isa guddaa isa kanas haa ta'u barreeffamaa ta'u marri rakkoon qabu jechuudha. Sanaa booddee asuftu as kana delete kan jedhu jira, as kana kokoba kan jedhu jira, as kana immoo kan irratti gadi qabdanii barreessitan, as kana garuu koppiidha. Isheen kun koppiidha, isheen kun immoo shareedha. Isa kana hundumaa istanii ishee kanas dhiistanii ishee kana koppii kana tuqxu jechuudha. Koppii kana yeroo tuqu laalama koppii naan jedhas kana dhufe jechuudha. Sanaa booddee isan koppii godhe kana asiin godhan akkas eessan tuqaa as kana tuqaa jechuudha. As kana tuqeen nan tura takkan tura jechuudha. Kun akkasittiin nan tuqee takkan tura. Sanaa booddee post jetti akkasiin tuqa jechuudha. Lakkoofsichuma silaa otoo hin barreessin naa fidee jechuudha. Naa fidee miti ishee kana ammas kanatti 0 dabaluu nan danda'a jechuudha. Argitanii kan hin barbaade guutuu nan danda'a jechuudha. Kan hin barbaades immoo dallatuu nan danda'a jechuudha. Kan hin barbaades immoo guutuu nan danda'a akkasitiin iddoo dogoggora isaatti jechuudha. Barreeffamoota gurguddaa yoo ta'an amma fakkeenyaaf barreeffama kana akkasitiin as dhufeen koppii ishee kana nan tuqa. Kunoo koppii message naan jedha. Sanaa booddee deebisee as kana tuqeen nan tura jechuudha. Sekendii 2 caalaan tura. Argitanii sekendii 2 yeroo tura jiru nan tuqa jechuudha. Sanaa booddee ishee posteettu kana nan tuqa. Akkasitti naaf fida jechuudha. Amma lakkoofsa 15ffaa kana hunda ishee dogoggoran barreessira otoo hin ta'e jechuudha. As kana nan dhufaa nan dallata jechuudha. Akkasitiin nan ishee dallata. Isa gararraatti akkan buuneef sootachaa dallate sanaa booddee itti guuttachuu nan danda'a jechuudha kan hin barbaade. Okay. Sanaa booddee wanta guuttan qabaachuu dandeessu. Fakkeenyaaf gararraa gara mata dureetti otoo dhufee as kana otoo dhufees kun otoo amma dogoggora'annee kan akkasitti sirreessuu nan danda'a jechuudha. Jedheen sirreessuu nan danda'a jechuudha. Sanaa booddee okay kalaas xumurre jechuudha. Haala kanaatiin godhattu jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo baay'ee koroota waldaa kiristaanaa kan taatan yeroo baay'ee maqaa namootaa jalatti barreessu waldaa kiristaanaa keessatti kan sin dadhabsiisu. Maqaa lama fakkeenyaaf obboleessa tokko jalatti yoo barreessine ta'e obboleessa tokko ammas kanatti as jalatti barreesseen jira. Maqaa ishee wajjin yoo barreessine ta'e ammas kanatti barraa'ee jira. Obboleettii keenya Daraartuu obboleettii keenya Leensaarraa diraamaa dhaggeeffadhaa jetteetu barreessitee jirti jechuudha. Isa kana fuudheen koppii godha. As kana nan dhufaa jechuudha. As kana yoo ta'u dhufee dirribeedha. As kuni dirribee irratti akkas nan tuqaa jechuudha. Sanaa booddee akkas nan godha. Akkuma silaa jechuudha. Isuma obboleettiin keenya daroo naaf kan koo jalatti barreessite kana jechuudha. As dhufee kan dirribee irratti maqaa bichaa jijjiiree maqaa fi isa diraamaa jedhu
yoo as kana faarfannaadha ta'e gara faarfannaatti hin jijjiira jechuudha. Amma as kana maqaan gashaa jedheen maqaa gashee diraamaa isa jedhu kan immoo faarfannaa ton jedhe kanumaa jechuudha. Dhaggeeffadhaa kan jedhu obboleettii keenya kan jedhu akkuma jirutti jira jechuudha. Akkasuma obboleessa tokko jalatti yoo barreessaniitu ta'e fakkeenyaaf obboleessa keenya Bashaanaa jalatti barreessee jira jechuudha. Isuma sana fuudhee obboleessa keenya paaster Dirroo jechuu danda'a. Paaster eenyu jechuun danda'a. Paaster eenyu jechuun danda'a jechuudha. Maqaa namootaa dhadhaa'uun orkaadha garuu baay'ee nadhaa'ee dhiifama. Kanaaf akkasitiin koppii gootanii yeroodhaa yerootti amma fakkeenyaaf tiksii macaafa qulqulluullee baasuu irratti koppiidhaan sirreessuu dandeessu jechuudha. Amma koppii godheessa kana maal gochuun danda'a? Koppii godhee akkasitiin jechuudha. Akkasitiin koppii godhee isa 22 jedhu kana as fidee 22 as kana yoo otoo 25 otoo jedhee nan danda'a jechuudha. 25 lakkoofsa kana immoo lakkoofsa kana fakkaatu immoo eessaa argannaa jechuu dandeessu. As kana dhuftanii tuqxu. Lakkootti as dhufee jira 25 immoo as deemtanii barbaaddu jechuudha. Eessaadha? Lakkootti as jala argattu jechuudha. Kanan isiniin jedha haala kanaan guuttattu jechuudha. Isa kana asuma irratti yeroo xumurree jennu inni kan biraan yeroo sagalee riikoordii godhanii kaatan ijoolleen tokko riikoordii godhanii sarara kaawwatu jechuudha. Ifama balleessin deebi'a isa kana. Daqiiqaan koo gabaabbachaa jira waan ta'eedhaaf yeroo suuraa edit gochuu viidiyoo edit gochuu nan deebi'a viidiyoo kan biraatti riikoordii godhanii kaawwachuu riikoordii akkamitti akka kaawwatan jechuudha. Riikoordii gochaa ijaan intini gochaa jiruufidha jechuudha. Sirraan ijaan viidiyoo waraabaa jiruufidha. Akkasumattiin asirratti dhiisa otoo hin taane jechuudha. Akkasumattiin asirratti dhiisa otoo hin taane yookaan waayifaa koo asiitti cufee yookaan daataa koo asiitti cufee jechuudha. Akkasitti cufadhee booddee as nan deebi'a jechuudha. As nan deebi'a nan erga takiin godha nan ka'a jechuudha. Kun guyyaa 4 guyyaa 5 guyyaa 6 kaayee isa kana expired ta'a garuu guyyaa meeqaaf akka inni expired ta'ullee yoon dagachuudha baadhe expired ta'a. Yoo expired ta'uudha baate amma guyyaa 3tti jechuudha nan kaadha. Sanaaf jechuudha. Kanaaf obboloonni